Guyyaan alaabaa wiixata dhufu kabajama. Mariin faandii maallaqa idil addunyaatti fi Itoophiyaadha torbaan dhufu golabama jaame. Lolli Israa'elii fi Falastiin eega jalqabe guyyaa torbaffaa isaa qabatee jira. Hanga ammaatitti daa'imman Falastiin 500 dabalatee namoonni 2,000 ta'an gama lamaan irraa dhumanii jiru. Kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo madaaniiti jiru. Bakka jirtan maratti nageenya isinaa dhaqqabu miidiyaa keessan irraa oduu sa'aatii kana isinitti himaa jirra. Oduu sa'aatii kana kan isinitti himaa jiru ammoo an Udii Musaati. Guyyaan alaabaadhaa wiixata dhufu kabajama. Guyyaan alaabaa wiixata dhufu onkololeessa 5 bara 2016 akka kabajamu manni marii bakka bu'oota uummataa beeksiseeti jira. Guyyichi mata duree ol ka'iinsi alaabaa keenyaa tokkummaa sabdaneessummaatii fi birmadummaa keenyaaf jedhuun yeroo 16ffaaf kabajama. Haala qabatamaa biyyattii qajeelfamoota alaabaa jiran waliin wal simsiisuudhaa fi mariiwwan riiformiiwwan biyyoolessaa itti fufsiisuu danda'aniin dabalame dursummaa mana marii bakka bu'oota uummataatiin sadarkaa biyyoolessatti akka kabajamu eerameeti jira. Guyyicha kabajuun tokkummaa sabdaneessaatii fi birmadummaa cimsuuf kaka'umsa uumuuf hiikkaa olaanaa akka qabus eerameeti jira. Kabajaa fi faayidaa biyyaatiif hundi gahee isaa baachuudhaaf guyyaa alaabaa duratti waada haaromsuu ta'uu isaatis manni marichaa akeekeeti jira. Sadarkaa dhaabbilee federaalatti, sadarkaa naannoleetti fi bulchiinsota magaalatti kaambiiwwan raayyaa ittisa biyyaa akkasumas ammoo imbaasiiwwanii fi misiyoonota Itoophiyaa keessatti sa'aatii wal fakkaatatti wiixata dhufu ganama sa'aatii 4 irratti sirna ho'aateen guyyaan alaabaa sadarkaa biyyatti ni kabajama ja'ameeti jira. Irreechi hora Finfinneetii fi irreechi hora Arsadii nagaan wayita xumuramu uummanni nageenya isaatiif waardiyyaa dhaabbachuu ifatti kan agarsiise waan ta'eef mootummaan ibsa baaseen galateeffateeti jira. Guutuu gabaasa kana waayilli keenya Girmaa Guddisaa akka itti aanutti isinii hima. Finfinnee fi Bishooftuun wayita yeroo irreechaa haala addateen simboo bareedina isaanii agarsiisanii jiru. Magaalaan Finfinnee gola ishii miti daandiin ishii namoota 10,000 bakka bultii bakka bokkaa fi dhibeetti caamsatan magaalaa balballi ishii hundaaf banaa taateedha. Qophii ayyaana irreechaaf taasifamu simannaa sabaaf sablammiifillee haala mijataa uumamaa jiru folleewwan humnoota nageenya ayyaanichaaf waardiyaa dhaabbatan ilaallee Finfinnee ammas baga kan koo taatee nama jechisiisa. Uumaa Oromoo Finfinnee keessatti uumeef magaalatti nuu kenneef qabsaa'ota wareegama qaalii irratti kaffalanii darbanis yaadachuun galanni isaaniif akka malu murteessaadha. Ayyaanichis gahee qeerroo fi qarreen halkan guutuu dhiichisa lafa bariisisuun abbaa malkaan saaqame abbootii gadaan jalqabsiifame Oromootaa fi ilmaan sabaaf sablammii hiriiraan galame sirna irreeffannaa hora Finfinnee Dololloo Biddeenaatti gaggeeffamee darbe. Dololloon Biddeenaa daa'ima hanga beekaatti qeerroo qarree abbootii gadaa haadholii siinqee fi ilmaan sabaaf sablammoota uffata aadaa garaagaraan miidhagdee dhiichisaan walleen simboon aadaa foolii birraa fi jijjiiraman guutame akka urjii waaqarraa magaalattiif ifa guddaa ta'anii mul'atanii jiru. Ijji miidiyaalee biyya keessaa fi alaas sirna irreechaa magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu kanarraa kan ture yoo ta'u xiinxala garaagaraa laachaa turanii jiru. Xiinxaltoonni fafe ammoo ayyaanicha jeequmsaan akka bittinnaa'u munaagaa kan turan yoo ta'u warreen kaan immoo uumaa isaanii nagaan nu baasii nagaan nu galchi jedhanii milkaa'inaan xumuruuf uumaa isaanii kadhatanii jiru. Ijji waaqas gara warra gaarummaa yaadanitti akkuma jedhamu munaagdonni waaroo salphina yooffatan warreen garaa qulqullummaan uumaa isaanii kadhatanii fi horatti bahanii galateeffatan ammoo uffata aadaa fi gonfoo bilisummaan milkaa'anii galanii jiru. Ayyaanni irreecha hora Finfinneetti kabajamu kun waggaa waggaan ilmaan sabaaf sablammii miliyoonotaan lakkaawwaman biratti hawwii gaarii fi abdiin kan eeggamu yoo ta'u finxaaleeyyiin ilaalcha gadigaloo hafuura hinaaffaan guutaman kan bara baraan sammuun isaanii gaarummaa hin yaanneef ammoo guyyaa salphinaa itti ta'ee jira. Ilaalcha jibbaa isaan keessa jirurraa kan ka'e ayyaanicha jeeqame Oromoon akka mataadhaan cabu hawwii qabaatanis hafuurri hinaaffaa isaan keessa jiru sun hafuura jaalalaa tokkummaa hirmaachisummaa fi waloominaa sabaaf sablammii keessa jiruun wal dorgomuu waan hin dandeenyeef kufee cabee jira. Simboon uffata aadaa Oromoo faajjiin abbaa gadaa ilaa fi ilameen Oromoota akkasumas wal dhagaa'uun ilmaan sabaaf sablammii daran miidhagee dachee Finfinnee gaafa hawwisu ijji alagaa dhiiga uffatee
Adaamaa Doobbii seenee ta'eera. Ayyaanni hora Finfinnee fi hora Arsadee nagaa fi milkaa'ina wayita xumuramu uummanni hunduu nageenyaaf waardiyaa dhaabbachuu ifatti kan agarsiise waan ta'eef mootummaa biraallee galanni kennameefii jira. Oromoon nagaadhaa, nagaa lallabaa, nagaa jaallataa, orma halaalaa dhufee haadhaa fi abbaa ta'ee hammatee guddisa. Guddummaan Oromoo kan addunyaan ragaa ba'uufiidhaa malee ilaalcha finxaaleeyyii fi jallootaan kan gurraacha akka hin taane qabatamaan mirkanaa'ee jira. Oromoon dimokiraatawaadha. Gadaan bulaa aangoon sanyiin osoo hin taane adeemsa baallii wal harkaa fuudhuun kan darbudha. Kan dimokiraasiin hin liqinfamneef ammoo karaa barbaachisuun ofirraa qolachuus itti beekama. Ilmaansaa kumaatamaan hiriirsee sirna koloneeffattootarraas baraaree jira. Kaan yeroo sirbaaf fakkaarsaan lafa dhiitu gootonni Oromoo waraana hoogganu lolanii lolsiisuun kiiloomeetira dheeraa fardaaf miilaan imalanii gaarota raasuun seenaa gurraachota Afrikaa jijjiiruu keessatti illee warra ga'umsa qabanidha. Kanaaf Oromoon ummata guddaa dimokiraatawaa gadaan kan bulu uumaa fi uumama isaa kan kabaju gaafa xiiqi ammoo hamma dhumaatti dhaabbatee walabummaa isaa fi biyya isaaf wareegama barbaachisu kan kaffaludha. Irreecha irrattis dimokiraatawaa ta'ee bahee sabaaf sablammii akkasumas obboleeyyan biyya alaarraa dhufanis aanaa dhufu jedhee simatee waliin gammadee abjuu diinaa maseensee caalee argamuun guddummaa isaa mul'isee jira. Kallacha Oromiyaa wabeeffannee jirra. Mariin faandii maallaqaa idil addunyaatti fi Itoophiyaadhaa torbaan dhufu goolabama. Daraartuu Garbaa gabaasa dabalataa isinii himti. Mariin faandii maallaqaa idil addunyaa fi Itoophiyaa torbee dhufu goolabamaa jedhame. Ergamootni faandii maallaqaa idil addunyaa yookiin IMF fulbaana 16 hanga 22 bara 2016tti Itoophiyaa daawwachuun aangaa'ota mootummaa wajjin marii taasisani. Ibsi IMF baasee akka ifoomsetti tuutni IMF kan Itoophiyaatti itti gaafatamaa IMF Alvaro Prisiin durfamu marii aangaa'ota biyyattii wajjin taasiseen booda ibsa baaseen mariin kun kan geggeeffame erga riifoormii diinagdee geggeessaa jiruu fi gargaarsi akka godhamuuf mootummaan Itoophiyaa gaafachuu hordofee ta'uu addeessira. Marii walakkaa ji'a fulbaanaa keessa godhametti aansuun torban darbe keessa Morookoo Maraakaashitti aangaa'ota waliin mari'achuu dhaabbatichi ibsira. Haa ta'u malee marii Finfinnee fi Maraakaashitti geggeeffametti aansuun murtee darbe maal akka ta'e hin ibsine. Mariiwwan mootummaa waliin taasifaman hordofuun geggeessaan tuuta IMF Alvarez ibsa tamsaaseen qaala'insa gabaa to'achuu fi diinagdee tasgabbeessuuf tarkaanfiin mootummaan fudhachaa jiru dinqisiifateera. Diinagdee biyya keessaa fooyyessuuf tarkaanfiin Itoophiyaan fudhachaa jirtu bu'uura murteessaadha jechuun dinqisiifate. Tuutni ergamaa kun sagantaa diinagdee biyyattii fooyyessuun walqabatee aangaa'ota biyyattii wajjin marii bu'a qabeessa geggeessuu himira. Mariin kun torban dhufu keessaa itti fufuun waliigalteerra kan ga'amu ta'uu eereera. Jalqaba torban kanaa irratti IMF fi baankiin addunyaa Morokootti mari'atanii ture. Dhaabbileen maallaqaa lamaan biyyoota liqii barbaadan kan akka Itoophiyaa baraaruun dhimma ijoo ta'uu Reuters gabaasee ture. Biyyoota akka Itoophiyaa, Ijipti, Gaanaa, Keeniyaa, Tuuniziyaa, Srilankaa fi Zaambiyaa biyyoota dhaabbileen kunneen irratti xiyyeeffatan ta'uu eerameera. Liqii Itoophiyaarra jiru akka kuufamu kan taasise dhiibbaa koronaan diinagdee irratti uumee fi waldhabdee waraana waliinitti jedheera. Akkasumas sarbinsa mirga namoomaa biyyattii keessatti mudateen walqabatee Ameerikaan gabaa qaraxarraa bilisaa Itoophiyaa ugguruun sababa ijoo biraa ta'us ibseera. Bulchiinsi naannoo Tigraay guyyoota gaddaa 3 labseeti jira. Guyyoonni gaddaa 3 kunis guyyaa boruu irraa eegalee guutummaa naannichaa keessatti hojiirra kan oolu ta'a. Asaantii Mahammad gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeessiteeti jirti. Gabaasni Docheweleen qabatee bahee bulchiinsi yeroo Tigraay uummata Tigraay kanneen lola kaaba Itoophiyaa adeemsifamee tureen lubbuu isaanii dhaban guyyaa irraa akka beeksisu ifoomseetii jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay lola mootummaa Itoophiyaa fi garee adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti lola waggaa 2 kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lakkoofsa lammiiwwan Tigraay kanneen lubbuu isaanii dhaban ifatti ni beeksise jedhameetii jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay wayita lammiiwwan isaa kanneen lola kaabaatiin lubbuu isaanii dhaban uummataaf himuuf jedhu kanatti guyyaa boruu
jechuunis gaafa guyyaa onkololeessa 13 irraa eegalee guutuu Tigraay keessatti gadda guyyoota 3f turu labseetii jira. Guyyoota gaddaa sadeen bulchiinsa yeroo Tigraayin labsame kanatti ammoo namoonni lola naannichaa keessatti du'an kan yaadaman ta'uu fi guutummaa naannoo Tigraay keessatti sirni yaadannoo bifa garagaraatiin kan deemsifamu ta'uu gabaasni Deutsche Welle reediyoon qabatee bahee ni ibsa. Dabalataanis akka odeeffannoon Yuunivarsiitii Geent Beeljeem baasetti lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen namoonni gara 600 ta'an du'anii jiraachuun barameetii jira. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti waggoota 2f adeemsifamee tureen gama lamaan irraa lubbuun lammiiwwan hedduu kan nyaadhame ta'uun isaa ni yaadatama. Jilli Piroofeesar Biraanuu Naggaatiin durfamu naannoo Gaambeellatti manneen barnootaa daawwataati jira. Jilli ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaatiin durfamu Gaambeellaatti manneen barnootaa daawwataati jira. Daa'imman keenyaaf barnoota fooyyee kennuu yoo hin dandeenye akka hawaasatti khasaaraa guddaa keessummeessina jechuudhaan Piroofeesar Biraanuu Naggaadhaa sirna daawwannaa kanarratti dubbateeti jira. Jilichi magaalaa Gaambeellatti mana barumsa sadarkaa tokkoffaatii fi lammaffaa illee daawwateeti jira. Daawwannichaan boodas ammoo bulchiinsa barnootaa barsiisotaa fi barattoota wajjin adeemsa baruu fi barsiisuu irratti mari'ataniiti jiru. Waggoottan lamaan dabran barattoota qormaata kutaa 12ffaa qoraman keessaa qabxii dabriinsaa kan galmeessan muraasa ta'uun kan yaadatamu yeroo ta'u, bu'aa argameef ammoo kan itti gaafatamu mootummaa hojjettoota bulchiinsa barnootaa barsiisotaa fi qooda fudhattoota ta'uu isaa ibsameeti jira. Kutaalee bulchiinsa magaalaa Shaggaritti inisheetiiviin sagantaa nyaata barattootaa eegaleeti jira. Kutaalee magaalaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti inisheetiiviin sagantaa nyaata barattootaa eegalameeti jira. Sagantaan nyaata barattootaa kun kutaa magaalaa Furiitii fi mana barumsa Abbichuutti eegalamuu ragaa waajjira koominikeeshinii magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Sagantaan nyaata barattootaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa akka qabu himameeti jira. Waajjirri barnoota bulchiinsaa magaalattiidhaan bara barnootaa kanatti ammoo barattoota 100,000 oliif nyaata dhiyeessuus karoorfatee hojjetaa jiraachuu isaa yeroo dabree himee turuun ni yaadatama. Koomishiniin haaromsa biyyoolessaatii fi manni marii dhaabbilee waldaalee siviilii Itoophiyaa waliigaltee mallatteessaniiti jiru. Koomishiniin haaromsa biyyoolessaatii fi manni marii dhaabbilee waldaalee siviilii Itoophiyaadhaa wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessaniiti jiru. Waliigalticha irrattis ammoo koomishinarri koomishinii Ambaasaadar Tashoomaa Toogaadha. Waliigaltichaanis ammoo koomishinarri koomishinichaa Ambaasaadar Tashoomaa Toogaatii fi bakka buutuun mana marii dhaabbilee waldaalee siviilii Itoophiyaa Hannaa Walda Gabreel waliigaltee kana mallatteessaniiti jiru. Dhaabbileen lamaan loltoota duraanii deebisanii dhaabuun gara jireenya idileetti akka deebi'aniif waloon kan hojjetan ta'uudha himaniiti jiru. Dabalataan qabeenya walitti qabu, hubannoo uumuu, odeeffannoo wal jijjiiruu fi ijaarsa dandeettii wajjin hojjechuudhaaf kan deeman ta'uun isaanii beekameeti jira. Ambaasaadar Tashoomaa Toogaa akka himanitti loltoonni duraanii deebisanii dhaabuun gara jireenya idileetti deebisuun hirmaannaa qaama hundaa kan barbaadu ta'uu isaa himaniiti jiru. Haaluma kanaan waliigalteen taasifameef jalqabbii gaarii ta'uu himuudhaan nageenya waaraa fiduudhaaf bu'aan inni qabus olaanaa ta'uu himaniiti jiru. Hojiirra oolmaa waliigaltichaatiif ammoo ceeminaan hojjechuu barbaachisas jaaniiti jiru. Addee Hannaa Walda Gabreel ammoo gama isaaniitiin hojiin loltoota duraanii gara jireenya idileetti deebisanii dhaabuu akka milkaa'uuf manni marichaa gahee isaanirraa eegamu akka baatu dubbatteeti jirti. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Koomishiniin hooggansa sodaa balaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii buqqaatota deebisanii dhaabuu irratti waliin hojjechuuf walii galaniiti jiru. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Itoophiyaadhaa Ambaasaadar Shifarraa Taklamaariyaam gorsaa dhimmoota buqqaatota biyya keessaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Rooberti Paayipar wajjin mari'ataniiti jiru. Marii isaaniitiin sadarkaa idil addunyaadhaatti balaawwan uumamaatii fi namtolcheedhaa babal'ataa dhufeen buqqeensi biyya keessa mudatu hambisuudhaaf furmaata waaraa fi dhimmoota biroo irra kanneen wal qabatan irratti mari'ataniiti jiru. Buqqaatota biyya keessaa deeggaruu fi waarinaan dhaabuudhaaf biyyoota filaman keessaa takka Itoophiyaa yeroo taatu kana hordofeetis ammoo dhimmicha irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaa fi koomishinii hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa wajjin walta'iinsaan hojjechuuf walii galeeti jira.
Waggoota soddomman dabran keessatti taatee balaa uumamaatii fi namtolcheetiin kasaaraan dinagdee doolaara tiriliyoona 3.8 dhaqqabu dhaabbanni nyaataa fi qonnaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomseeti jira. Beenyaa Shiiramoo ammoo guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii hima. Taateen balaa uumamaa fi namtolchee waggoota 10 darbanitti kasaaraa dinagdee doolaara tiriliyoona 3.8 qaqqabsiisaa dhaabbanni nyaataa fi qonna dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen beeksisee jira. Taateewwan balaa uumamaa fi namtolchee akka addunyaatti mudatuun waggoota 10 darban keessatti oomishi midhaanii fi beeladaa irratti qaqqabu miidhaa yookaan kasaaraa dinagdee doolaara tiriliyoona 3.8 akka fide dhaabbanni nyaataa fi qonna dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen ibseera. Lolaan gogiinsi weerarii biisota womboleetti dhukkubaa fi waraanni bara 1991 hanga bara 2021 gidduutti mudate waggaatti oomisha nyaataa gara doolaara biiliyoona 123 tilmaamamu akka badu kan taasise ta'uu isaa gabaasichi eeree jira. Kunis oomisha waliigalaa dhibbeentaa 5 waliin walgitu yookaan waggaatti namoota hanga walakkaa biiliyoonaa sooruuf oolu balleessuun hanqinni nyaataa akka mudatu kan taasise ta'uus ibseera. Gabaasni haaraan dhaabbata qonnaa addunyaa mata duree dhiibbaa balaan qonnaa fi wabii nyaataa irratti qabu jedhu kun tilmaama addunyaa yeroo jalqabaaf dhiibbaa balaan uumamaa fi namtolchee oomisha qonnaa beelladaa irratti xiyyeeffatedhas jedheera. Taateewwan balaa uumamaa kanneen akka lolaa womboleettii fi balaa jiyooloojii dabalatee mudateen chaayinaa keessatti qofa namoonni miiliyoona 89.1 ol kan miidhaman yoo ta'u kurmaana sadan jalqabaa bara 2023 keessatti namoonni 499 yoo du'an kaan immoo achi buuteen isaanii dhabamuu ministeerri hooggansa balaa tasaa chaayinaa ibseera. Walumaa galatti chaayinaa keessatti namoonni miiliyoona 2.7 ta'an yeroo balaan kun mudate qe'ee irraa kan buqqaan yoo ta'u manneen 1,118 manca'uu fi oomishni midhaanii hektaara miiliyoona 9 ol miidhamuun kasaaraan dinagdee gara doolaara biiliyoona 42.8 qaqqabsiiseeras jedheera. Rakkoowwan taatee uumamaatiin mudatan qolachuufis yeroo ammaa saayintistoonni olaanoon haalli qilleensaa rakkisaa ta'e osoo hin mudatiin dura hanqinaalee jiran maqsuuf gabaasa waggaa waggaadhaan wal duraa duubaan baasuun kan jalqaban yoo ta'u kunis yaaddoon ho'inaa xiyyeeffannoo hooggantoota addunyaa fi lammiilee addunyaa walqixa ta'e akka argatuufidhas jedhamee jira. Gorsaa saayinsii dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo rakkoo qilleensaa gabaasuuf itti gaafatamummaa qabu bara 1988 irraa eegalee marsaa waggaa 5 hanga 7tiin gabaasa madaallii bal'aa qabu qopheessee jira. Addunyaan jalqaba bara 2030 keessa sadarkaa ho'ina ijoo sadarkaa industirii duraa ol ta'e digirii seentigireedii 1.5 qaxxaamuruuf daandiirra akka jirtus akeekkachiiseera. Gabaasni jalqabaa ilaalame kun wal duraa duubaan barruu eerti siistem saayinsii daataa jedhamuun kan baatee adoolessaa keessa maxxanfame akka jedhetti ho'inni addunyaa bara 2022tti digirii seentigireedii 1.26 kan ga'e yoo ta'u bara 2013 hanga bara 2022tti ammoo saffisa kanaan dura hin baramneen waggoota 10 keessatti digirii seentigireedii 0.2 ol dabaluu isaa ibseera. Lolli Israa'elii fi Faalisxiin guyyaa torbaffaa isaa qabateeti jira. Lola hanga ammatti deemaa jiruun daa'imman Filisxiin 500 dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an gama lameen irraa dhumanii kan jiran yoo ta'u kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo gama lamaan irraa madaa'anii jiru. Boruu mashiidhaa ammoo gabaasa maddeen garaagaraa akka itti aanutti isinii qindeesseeti jira. Missile defense system launching tiny projectiles at supersonic speed, intercepting and destroying nearly all of them. Lolli Israa'elii fi Falastiin dhawannaa onnee walitti bu'iinsa biyyoota baha jiddu galeessaa ta'aa gad dhufee bubbuleessi jira. Ameerikaan ammoo nagaaf tasgabbii biyyoota baha giddu galeessaatiif sagantaa dippiloomaasii bara baraan xiyyeeffannoo barbaadu qabattee munyuuquu irratti argamti. Bulchiinsi pireezidaantii Ameerikaa maantaan Ameerikaa bulchaa jiru kan pireezidaantii Joo Baayideniin durfamu ammoo hariiroo Israa'eliif Saudi Arabiyaa cimsuun dabalatatti waliigaltee guddaa naannawa kanatti uumisuuf jecha yaalii guddaa irratti argama. Haa ta'uutii garuu waraanni yennaa dhiyoon as biyyoota Arabaatiif galoo galana Saudi Arabiyaa keessatti uumamu dabalatee dhimmi Israa'el waliin jiru nagaaf tasgabbii naannawa kanaa mirkaneessuu irratti dippiloomaasii Ameerikaa qoruu irratti argama. Dhimmoota walitti bu'iinsa Israa'el fi Falastiin hammeessan keessaa inni ijoon qubsuma lamaa yoo ta'u Israa'el Falastinoonni West Baankii fi Gaazaa keessatti mootummaa mataa isaanii akka hin dhaabbanne dhama'uu irratti argamti. Hamaas ammoo yaada mootummaa lama ijaarrachuuf dhooggame mirkaneessuuf jecha Israa'el balleessuuf kakattee lafaa kaatee jirti. Israa'el ammoo
hidhattoonni Falastiin kamiyyuu lammii Israa'el tokko lakka hin ajjeennee fi hin doorsifne of ijaartee kafalmataa jirtu yoo ta'u biyyoonni Arabaa baay'een qubsuma lafa Yihuudotaa kana guutumaan guututti mormuudhaan sagantaa hariiroo alaa isaanii keessatti ibsaa turaniiti jiru. Keessaayyuu ammoo lafa Israa'el bara 1967 qabattee akka seera alaatti ka ilaalan yoo ta'u Israa'el ammoo qubsuma lafa isii seenaa fi dhufaatii maxaafa qulqulluutiin wal bira qabdee falmachuu irratti argamti. Kun ammoo walitti bu'iinsa Israa'elii fi Falastinoota dhimma hawaasa idil addunyaa gidduutti falmisiisaa ta'ee akka jiraatu taasiseeti jira. Falastimoonni magaalaa Yerusaalemii garri bahaa iddoowwan hawaasa musliimotaa Yihuudotaa fi kiristaanonni qulqulluu ta'an keessatti hammatee jirutti bulchiinsa isaanii keessatti dongorachuu ka barbaadan yoo ta'u Israa'el ammoo magaalaan guddoo isii Yerusaalem akka hin qoodamneef jecha ciccitee falmachuu irratti argamti. Kana mirkaneeffachuuf ammoo Israa'el dhamaatii bara hedduu duuba sadarkaa idil addunyaatti beekamtii mootummaa Ameerikaa irraa gonfatteeti jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa 45ffaa Doonaald J. Tiraamp bara faranjoota 2018 magaalaan Yerusaalem magaalaa guddoo Israa'el qofa akka taatuuf beekamtii ka kennanii jiran yoo ta'u murtoon kun ammoo hawaasa Filistiin daraan mufachiisuudhaan mormiin gaafas ka'e agarsiiseeti jira. Dhimmi biraan ammoo Israa'el fi Falastiin ilaa fi barbarree irratti walitti ta'an dhimma baqattoota lammii Falastiin yoo ta'u yeroo ammaa kana baqattoonni lammii Filistiin ta'an gara miiliyoona 5.6 ta'an addunyaa irratti faca'anii jiraataa akka jiran ragaaleen agarsiisaati jiru. Keessaayyuu ammoo eega bara 1948 Israa'el biyya taatee hundoofteen asittiin Falastinoonni naannoowwan akka Jordaan, Libaanon, Sooriyaa, West Bank ta'amma Israa'el to'atti harkaa qabduuf Gaazaa keessatti jireenya idilee isaaniirraa buqqa'uudhaan jiruu baqaarra akka jiraatan saaxilamaniiti jiru. Baqattoonni kunniin ammoo walakkaan ol biyya homaatu kan hin qabne yoo ta'u lammiileen Falastiin hedduun isaanii ammoo biyya isaanii irraa baqachuun kaampii baqattootaa keessa akka jiraatan ministeeriin haajaa alaa Filistiin ibsii akka tures ni yaadatama. Kun ammoo Hamaasiin jaboo kadallansiisu yoo ta'u lammiileen Falastiin yeroo dheeraa fi baqattoota ta'an kasanyiin isaanii Falastiin ta'an ka miiliyoonaan lakkaa'aman kun ammoo akka bakka jireenyatti deebi'aniif jecha Hamaas gaafachaa tureetii jira. Israa'el ammoo baqattoonni Falastiin deebisanii qubsiisuudhaaf daangaa Israa'elitiin alatti akka ta'u qofa kafalmattu yoo ta'u lolli Israa'elii fi Hamaas jidduutti dilbata dabare kana haleellaa Hamaas jalqabeen eegale waggoota 70 darbanii fi waraana wal dhabdee Israa'el Falastinoota jidduutti humnoota alaa harkisee fi baha jiddu galeessaa keessatti rakkoo babal'ise isa jabaa akka ta'e galmaayitii jira. Wal dhabdeen kun ammoo gaaffii nageenya Israa'el yennaa mara kaastu kajabeessu yoo ta'u hawwi Filistinoonni mootummaa mataa isaanii ijaarratan boollatti didimseetii jira. Falastinoonni hundeeffamni biyya Israa'el balaa nageenya seenaa keessatti isaan mudate akka ta'etti ka ilaalan yoo ta'u mootummaa ifii hundeeffachuuf ammoo yennaa mara ugguramuu irratti argamu. Biyyi michuu USA taate Israa'el Falastinoota qe'ee isaanii irraa ari'uudhaan rakkoo hamaa fi kasaaxilaa jirtu yoo ta'u waraanni Israa'el fi Falastiin amma eegalan kun ka bara 1967 fuula hammaataa biyyoota Arabaa waliin ture akka ta'e himamaatii jira. Bara 1967 Israa'el haleellaa dursitee Masrii fi Sooriyaa irratti raawwachuun waraanichi guyyoota 6 ka itti fufee ture yoo ta'u waldhabdeen sun ammoo Israa'el West Bankii fi baha Yerusaalem dabalatee Jordaan akka to'attu si taasiseetii jira. Waraanni guyyoota 6 kun lubbuu namoota Arabaa ka 20 ta'an ka galaafate yoo ta'u gama Israa'eliitiin ammoo namoonni 1,000 hin caalle akka lubbuu dhaban gabaafameetii jira. Walitti bu'iinsa dilbata dabare kanaatiin ammoo lubbuun lammiilee Israa'el guyyoota 6 keessatti 1,300 akka darbees qondaaltonni addeessu irratti argamu. Israa'el eega lolli kun haaraan dilbata darbe kana jalqabameen asii boombiiwwan gara 6,000 ta'an magaalaa Gaazaa irraa harcaatteeti jirti. Gaazexaan The Washington Post akka gabaasetti ammoo lakkoofsi namoota ajjeefamanii kun saffisaan dabaluun isaa danuu kana marifaasu jechuudhaan addeesseeti jira. Lakkoofsi lammiilee Falastiin haleellaa Israa'el raawwatteen ajjeefamanii ammoo 1,537 ga'uu ministeerri fayyaa Gaazaa addeesseeti jira. Daa'imman Falastiin 500 ta'an dabalatee haleellaa kanaan kadhuman yoo ta'u lakkoofsi namoota madaa'anii ammoo 6,612 dhaqqabeetii jira. Gama Israa'eliitiin ammoo lammiileen 1,300 yoo ajjeefaman ka 3,300 ta'an ammoo madaa'uu isaanii aangawoonni addeessaniiti jiru. Lola guyyaa torbaffaa kanaan ammoo daa'imman Falastiin 500 dabalatee walumaa galatti lammiileen 10,912 yoo madaa'an lammiileen Israa'el ka 1,150 ta'an ammoo loltoota Hamaasiitiin butamaniiti jiru. Lammiilee kunniin ammoo Hamaasiin butaman keessaa lammiileen 13 kama haleellaa Israa'eliitiin dhuman yoo ta'u isaan keessaa dabalatatti ammoo lammiileen 14 ka lammii Ameerikaa ta'an haleellaa Israa'eliitiin dhuman
himaniitii jiru. Paarlamaan Israa'el mootummaa tokkummaa Israa'el atattamaa kan ministeera muummee Beniyaamin Netanyahuutiin durfamu karaggaasee jiru yoo ta'u, ministeerri odeeffannoo Israa'el Gaaliiti Atbarayaan aangoo gadhiisuu isaanii galfataniitii jiru. Ministeeriin raayyaa ittisa biyya Ameerikaa Lloyd Austin ammoo har'a gara Israa'el akka imalan qondaalli olaanaan ittisa Ameerikaa tokko kaleessa waan himanii turaniif Israa'el ni galu jedhameetu eegamaatii jira. Turkiyyeen ammoo lammiileen Tarkii kamiiyyuu Libaanos keessa jiraatan naannoo daangaa Israa'elitti dhiyoo ta'an irraa akka fagaatan akeekkachiistee jirti. Faransaay ammoo kamisa kaleessaa kana hiriira waraana Israa'el Gaazaa irratti gootu balaaleffatuu fi gargaarsa namoomaa gaafatu Paaris keessatti gurtee ka jirtu yoo ta'u, Jordaanis naannoo daangaa isiitti lammiilee Falastiin mormii fi akka gadi hin baane dhoggaa keettiitii jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo gareen lamaanuu namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu dhaabuu akka qabanii fi Hamaasii fi gareewwan hidhattoota biroo namoota booji'anii jiran hatattamaan akka gadhiisan akeekkachiisiitii jira. Pireezidaantii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii kayennaa ammaa kataate Biraazil ammoo jimaata har'aa kana Niiwuorkitti nagaaf tasgabbii uumuu irratti marii akka eegaltuu fi karran isaatti jedhameetu eegamaatii jira. Biraazil ammoo walgahii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana jimaata har'aa kana waamtee akka turtes ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessan Waliif TV irraa oduu sa'aatii kana isinii qabannee dhiyaanne kanumaan goolabneeti jirra. Sagantaaleen Waliif TV kana fanatti ufu yeroo gaarii qabaadha.